Bofa fannifamee ilaalanii fayyuun akkamittiin danda'amaa? Bofti seexana miti yoo akkamittiin namni bofa fannifamee ilaalee gara bofichaa ilaalee fayyee du'a oolee kan jedhu kakuu haaraattis bofti suni akkuma boftii kakuu moofaa keessatti Museen fannisee Yesuus Kiristoos akka kana mukarratti akka inni fannifamuudhaaf jedhu wal bukkee qabee dubbataa kun maal jechuudha kan jedhu har'a namoota dhimma kana falmanii wajjiniin dubbachaan ture. Garuu dhugaa isaa macaafni qulqulluun maal jedhaa kan jedhu kaasuu nan barbaada har'a. Miidiyaa koo kanaa follow share yoo gootan waan wanti tokko wanti isinitti badu hin jiraatu. Macaafa keenya seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 4 kaanii amma 9tti yeroo laallu gabaabamatti waan kana dubbata. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti waan nyaatan waan dhugan yeroo dhabanitti iddoo kana fiddee nu fixuudhaaf jetta dhumuudhaaf jennaa jedhanii yeroo isaan kaa'anii Musee irratti kaa'anii wantoota tokko tokko yeroo isaan itti hojjetanitti Waaqayyo lafa onaa sana keessaa bofoota hadhaa qabanii akka isaan isaanitti ergee isaan fixu godhee warri kaan hin dhumanii warri sanarraa hafan immoo hiddamanii ma jiranii Waaqayyoon araara gaafachuudhaaf gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf bofichi nurraa deebi'u jedhanii Musee wajjiniin yeroo isaan itti haasa'an ture jechuudha kutaa kanarratti. Achumaan Waaqayyoo sanyiima bofa kanaa sibiila boorrajjii irraati hojjedhuuti mukarratti fannisii gara bofa kanaa namni ilaalu du'a kana oolaa hin fayyaa hin duuttiin jedha. Museenis bofa sanyiima isaa fakkaatu sana hojjete jechuudha. Sanyiima bofa warra hadhaa qabanii sanaa fakkaatu hojjete. Garuu bofni sun sibiila boorrajjii irraa hojjetamee hadhaa hin qabu ture. Hadhaa hin qabu ture. Bofti kakuu moofaatti wanta inni itti fakkeeffamu keessaa bofti mallattoo du'aaf mallattoo abaarsaatti fakkeeffama. Tarii seexanas jechuu dandeenya. Mallattoo du'aaf mallattoo abaarsaatti fakkeeffama. Bofti inni Museen godhaa jiru garuu sababii bofti inni hadhaa qabu hiddeef bofa isa kana sanyiima isaa kan fakkaatu kana fannoo irratti akka inni fannifamee gara isaammoo akka isaan ilaalanii abboomamanii akka isaan fayyan Waaqayyotu godhee jechuudha. Saayitii sanatti Museen gaafa inni akkas godhu namoonni baay'een gara bofa sibiila boorrajjii irraa hojjetame sana ilaalanii du'a oolaniiru. Garuu waggoota 700-800 booddee bofa sanatti namni sagaduu jalqabee ixaana aarsuufii jalqabeennaan Hisqiyaas yeroo inni itti bofa kana caccabse in argina. Macaafa lammaffaa mootota boqonnaa 18 irraa isa kanan arganna. In caccabe waggaa 800 booddee akka mallattoo waaqeffannaatti hin turre. Garuu yerooma sanaaf gara sana ilaalanii jedhe. Kakuu haaraatti Yohaannis boqonnaa 3 irratti yeroo wangeela isaa barreessu kutaa kanaa fayyadameera kakuu haaraa irratti kutaa kanan kaasa. Akkuma Museen lafa onaa keessatti bofa kana fannise ilmi namaas gara mukaatti akka inni ol fuudhamuudhaaf jedhu akka inni fannifamuudhaaf jedhu in kaasa. Maal bakka bu'aa isa jedhuun dubbachuu barbaada. Maal bakka bu'aa akkamittiin fayyadamnaa isa jedhuun kaasa. Bofti kun mallattoo abaarsaati. Mallattoo du'aati. Biyyi lafaa kun abaaramtee turte. Muka sana irratti ol ba'uun bofichaa tokkoffaa bofoota keessaa bofa hadhaa qabu hin turre. Karaa moo bofichaa abaarsi du'is waan dhufeefi bofti sun muka sana irratti ol fuudhamuunsaa abaarsi dhala namaa fannoo irratti akka inni ol fuudhamuudhaaf jedhu fannoo irratti akka inni ol fuudhamee ibsa. Bofti sun akka warra kaanii akka bofoota warra kaanii warra hadhaa qabaniitti wilwiliin jedhu hin sosocho'u sibiiladha waan ta'eef. Kana jechuun seexanni akka inni mo'ame fannoo irratti akka inni mo'ame
kakuu haaraatti illee kan nuuf ibsudha. Kan nuuf ibsudha. Goofti kun akka sanaa cubbuun qabu jenneera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka keenya namadha. Karaa hundumaa namadha. Garuu nama keessaa wanti inni hin qabne cubbuu hin qabu ture. Fannoo irratti ol ba'ee abaarsa dhala namaa hundumaa fannoo irratti fuudhee ol ba'e. Yesuus Kiristoos ofii isaatii hadhaa cubbuu sana hin qabu. Cubbuu irraa bilisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bifa kanaan fannoo irratti ol fuudhame. Kanaaf biyyi lafaa guutummaan akkuma sabni Israa'el yeroo sanatti warri iddamaniiran, warri boofaan iddamaniiran gara boofichaa ilaalanii fayyan. Abboomamanii gara ilma Waaqayyoo isa fannoo irratti fannifame cubbuu keenya baatee jiru sanaa yeroo ilaallu hin fayyinaa. Hadhaa sanarraa fayyinaa. Cubbuu irraa fayyinaa. Kanaaf wanti hubatamuu qabu akka fayyinaatti ilaaluun akka fayyinaatti ilaallee fayyinee Yesuus Kiristoosiin in ilaallee in amannee in fayyine. Akka kanatti Yesuus Kiristoos bifa kanaan inni cubbuu tokko illee hin qabu ture. Abaarsa nama hundumaatiif abaarsa nama hundumaa baatee fannoo irratti akka ol ba'e. Phaawulos Galaatiyaa irratti hin dubbata. Yesuus Kiristoos abaarsa nama hundumaa baatee fannoo irratti gatii nama hundumaa akka inni kaffale. Biyyi lafaa kan baduuf ture. Biyya lafaa guutummaadhaaf ilmi Waaqayyoo inni cubbuu hin qabne cubbuu nama hundumaa abaarsa nama hundumaa baatee isa baduudhaaf jennu fannoo irratti dhaqee. Gatii keenya kaffalee gara Yesuus Kiristoos yeroo ilaallu hin fayyina. Boofichi garuu akka mallattootti yeroo sanaaf boofti sun sibiila boorrajjii irraa kan hojjetame sun hojjeteera. Waggaa 700 booddee garuu yeroo isaan itti sagadanitti Hisqiyaas isa caccabse sibiila jedheen bofa ittiin jechuu dhiisee saayitii sanatti. Innaa kanaaf bifa kanaanitu wal fakkaata. Bofti seexana mallattoo abaarsaati. Garuu bofichi mo'ameera. Yesuus Kiristoosiin yeroo laallu yoo isatti amanne jireenya bara baraa qabaanna. Iddamuu cubbuutti cubbuu hadhaa cubbuutiin isa waraanamnetti fayyuun kan danda'amu isa abaarsa keenya fuudhee fannoo irratti ol ba'e isa fannifame Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti yeroo amannu jireenya bara baraa arganna. Du'a jalaa oollaa. Yeroo iddamuu isa cubbuun nu idde sanaanis hin duunu. Ulfaadhaa. Miidiyaa koo kana sheer fooloo akkuma isiniin jedhee naa godhaa koppii liinkii baay'isaatii naa godhaa. Wangeelii nama hundumaa bira ga'u gaaffii yoo qabaattan asirra naa kaa'aa. Gooftaan isin haa eebbisu.